baay'ee namoonni baay'een karaa keessaa karaa feesbuukiitiin karaa keessattiinis bilbilaanis qaamaanis wal agarree waa'ee gadaa kana yookiin waa'ee bu'uura eenyummaa Oromoo kana maaliif kitaaba hin barreessitu yookiin maaliif waan tokko wanni hin jettu waan gabaabaa tokkotti wanni ijoo barreeffamaan yookiin keessan akka namoota dhuunfatiin deebisuuf yookiin namoota dhuunfatiif akkan hubannoo kennuutitti wanni jedhan wannichi isaa baay'ee balqii baay'ee wannidha waan ta'eef barreeffamaan illee waan saniin illee ibsuun ni ulfaata waan ta'eef waggoota lamaan dura arsadii miidiyaa yuutuubii arsadii miidiyaa jedhamu irratti bu'uura isaatirraa jalqabnee Taliila wajjin obboleessa kiyya Taliila wajjin hamma ta'etti deemnee yaalatiin turre waan sana liinkii isaa isiniif hin kaa liinkii sanarraa dhaqxanii laaluu dandeessu hubannoodhumaaf garuu bu'uura isaatii fi eessaa ka'ee agarsiisatti kan jedhu waa jechuun barbaada. Gadaas haa ta'u eenyummaa Oromootis haa ta'u afaan Oromootis haa ta'u hafuura Oromootis haa ta'u waanumti uumama hoodaa fi safuu qabee haga sodaa waaqatitti wanti inni jiru hundi isaayyuu waa wal qabatee deemu waan adda ba'uuti. Maalinni bu'uura ka'umsa qaba. Wanni tokko yoo ka'umsa hin qabaatin eessa deema? Wanni Oromummaa ka'umsa qaba jechaadha. Seentarii seentariin waanuma aadaa Oromoo yookiin gadaas haa ta'u maalis haa ta'u afaanis haa ta'u maalinni seentar wanni wiirtuu waan sanaa kan jedhu tokkotu hubachuu dadhabe namoonni baay'een. Wiirtuu waan sanaa maaliin hoo jenneetu ilaalle wiirtuun Oromoof Oromummaa yookiin namni tokko an Oromoo namaa yoo hin jechuudha akka Oromootti maalinni bu'uuratu jira. Bu'uurri suni maalinni boroo qabeetta. Boroo warra ofiiti. Boroo jechuun namni boroo hin qabne bakka hin qabu. Namni boroo hin qabne abbaan qabu. Wanni abbaan hin qabne immoo hin jiru. Wanni abbaan hin qabne uumama kana keessa hin jiru. Boroon sun boroo abbaa dongorataa jedhan. Boroo abbaan keenya dongoratee haatiif dinqa abbaan keenya haati keenya wal arga sana keessatti achi dhalan. Bu'uurri waa hundaatu boroo. Boroo jechuun mana keessatti ijaaramte kabaabiif itti gaddee boroo waaqatiin walitti garagaltuudha. Oromoo fuulli boruudha yaa boruu fuula waaqdhaa jedhan. Boroon uumama kana hundaafiyyuu biniin yookaan hiika ka kennu uumama gadaas haa ta'u nama haa ta'u uumama kana hundaafiyyuu boroodha. Akkuma herreega keessatti zeeroon bu'uura waa hundaa ta'etti oduu zeerooniif tokko jiraachuu baatanii herreega waan nuti jiru hin jiru. Icitiin herreegatis zeeroodhumaa fi tokkorra jira. Lakkoofsa miiliyoonas ta'e biiliyoonas ta'e hunduu idaama tokkootu miiliyoona tokkootu dhibba yookiin kuma. Tokko sun jechaa ba'ee zeeroo irraa ka'e yookiin oduu zeeroon hin jiraanne sana jechuun yookaan boroo sana jechaadha. Bu'uurri boroo sana jechaadha. Boroon kun boroo abbaa dongorata. Gaafa mana ijaarratan boroo warra keenya dongorata sanatti boroo sana keessatti dinqii ijaarama. Dinqii fi dinqii waaqan. Kana boroodha haga biyya boroo warra ofiiti haga biyya abbaa ofiititti waggaa lamaan dura dubbachaatiin turre arsadii miidiyaa irratti. Boroo sanatti dinqii ijaarame. Dinqa jechuun dinqii bakka inni abbaan keenya fi haadha keenya irraa itti dhalanne lafti hoodaa jalqaba lafti safuu jalqaba wanni hundi hangafni waa hundaatu boroo sana. Dinqa warra keenya sana. Dinqa warra keenyaa keessatti uumamne abbaa fi haadha keenya irraa. Dinqii waaqa kanaa jalatti immoo dirra dachee kanarrattis jiraanna. So boroon kun 8 boroo 7 gulantaa 6 gaafataa 5 gadaa Oromoo jedhee afran afrii sadeen sadoo lamaan lammii tokko durumaan jira tokko duruu jira tokko durumaan jira tokkichi sun waaqa. Akkanatti lakkoofsa kanaan illee wanni 8 boroo jechuun. Kana bu'uurri waa hundaatu bu'uurri gadaa boroodha jechaadha. Wanni bu'uura gadaatis miti Oromummaa hundaafiyyuu hiika boroo sana hoobeen manni boroo hin qabne jiru Oromoo biratti. Maal boroo warra sanii yaa beektaa. Gosaa fi warraa fi maalii bira dungan boroodhaan booda ilmaan gulantaa yookiin obbolaan ilmaan gulantaa dhaalaa jechaadha.
achirraa aanaa, balbala, fidanoo, fira, gosa abba sagalee achi yoo dabarte hambaa yookiin hambaa ta'an. Hambaa yookiin hambaan booda abba sagalii saniin booda abba torba dabarree abba sagalii sanaan booda hoo gosti baay'atu gadaan gosa baay'ee sana walitti fiddee gosoota baay'ee sana gara gosa hedduu sana kan hambaa ta'e lafa hamma abba torbaatitti Oromoon walillee hin fuudhu maali safuudhaan bula seerri hin jiru laal. Abbaa fi haadha keenya gidduutti anaaf abbaa kiyya gidduutti seerri nutti hin tumanne yookiin abbaan haa ta'u yookiin haadhaan haa ta'u. Abba torbaan booda egaa wanni ijaame hamba taanee abba sagalitti egaa hamba taanee gosa garaagaraa taanee booda immoo iyyuu hambaan jirti laal. Hamba sana walitti deebiseet immoo gadaan kun immoo shaniin ijaara. Kanuma boroodhaa ka'ee golaa ka'ee amma gosaatitti ture sana deebisee gadaan immoo kan gosaan ture sana akka gosaa itti safuudhaan turre deebisee immoo gadaan seeran immoo gosoota hedduu gadaadhaan ijaara. Gadaan quxisuu gosaati. Amma waanuma gadaan murte yookiin gadaan gootee maal jettee wanni jedhamu kana eenyutti mura gadaan gosatti namichi tokko yakka hojjetee yakka sanarraa hoo badee yoo itti gaafatamuu baate nama waa miidhee wanni jee namni namichi sun ajjeese yookiin miidhaan namichi sun geessise gumaa malee yookiin wanni malee hafa kan itti gaafatamu gosa sanaa jechaadha. Kanaan mana hidhaatillee hin qabu maaliin gosa santu wanni jedha jechaadha. Namicha gosa hin qabne gola hin qabne maalii hin qabne eessatti gaafatta. Gosti immoo golaa qabee haga abba sagalii sanatti ulfaa yookiin mataa hin qabne gara gittiyyuu gosti gaafa mataa dhabu yookiin ulfaa dhabu bittinna. Gosa jechuun hamma abba sagaliitti warra jiran abbaa keenya duubatti lakkaa'nee haga abba sagalii abba sagalee amma abba tokko deemnetiin maqaa gosa keenya sana dhageenya jecha gosa xiqqaa gosa gumaa walii nyaannu kan gumaa walii baasnu jechaadha. Namoonni kun duraan warra maquma namaatti ture. Deemee gaafa yeroo isaa bal'attee abbaa torba booda balbala ta'anii balbalaan booda gaafa gosa ta'anii maqaan nama sanaa maqaa gosaa ta'a. Haga amma abba sagaliitti jechuun kan namoonni kun gosa tokko kan hoogganu gosa sana jechaadha. Kan itti gaafatamu gosa sana nama tokkoo fi itti gaafatamaan gosa guutuu. Ittis mirga qabaannan kan ittiin dinqisiifatamu gootummaa yookiin jabina nama sanaatiin gosa guutuutti ittiin dhaadata. Maal jechuudha namni kophaatti yakka hojjetu hin jiru. Namni kophaatti gaarummaa hojjetu hin jiru. Akka gaaris hojjetu kasi godhu gosa. Akka yaraas hojjetu kasi godhu gosa. Yakka namootni tokkoon hojjetan hunda duubayyuu gosti yookiin namuyyuu gahee keessaa qaba. Maaliif guddisa nama sanaati irratti? Yoo namni sun miidhamu badii sana hojjetu guddisa nama sanaati irratti gahee qabna akka jechuudha. Kanaaf gadaan maal jechuudha gabaabumatti? Gadaan riivooluushinii miti yookiin warraaqsa tibba tokkotti ka'ee mala dhabaniituma tibba tokkotti ka'ee meeqoota gadaa uumna jedhanii namni wal gahee mari'atee falaasfamni jeetini gadaa uumanii miti. Gadaan maalirraa dhufe? Golaa laal gaafa haadhaaf abbaa yookiin obboleessa hangafaa fi obboleessa quxisuu fi abbaa fi akaakayyuu keenya faana gaafa jiraannu sana safuudha jiraachatiin turre. Safuu sana hamma abba torbaatitti kan abbaa ta'e akka abbaatti beekna kan ilma ta'e akka ilmaatti beekna hangafa ta'e akka hangafaatti beekna safuudhuma hangafaa quxisuu abbaa fi ilmaa sanaan haadhaaf abbaa sanaan uummata sana wajjin hin jiraanne hoo safuu cabsine safuu gosaa sanaan. Gaafa immoo abba sagaliin achi darbe yookiin abba torbaa achi darbe walirraa fannaa kamtu hangafa kamtu quxisuu kamtu abbaa kamtu walii oolan sun hin hafa waan ta'eef safuu sana seeratti jijjiira. Gaafa sana gadaan dhufa. Gadaan seera laal. Gaafa sana gadaan dhufe seeraan bulcha. Waan seera achi waan akka hoodaa waan akka heera hoodaa sodaa waan jedhamu kun hunduu tartiiba kanaan deema. Kanaaf waan safuu sin gaafanne safuu amma fakkeenyaaf safuu cabsite yookiin waan tokko abbaa keetti akkasitti tonni jetta hangafa kee quxisuu kee waan jedhu namni seera nutti baasee yookaan mana barnootaa galchee wanni jedhee jiru. Safuudhuma hawaasa sana safuu sanis hoo cabsite sumatu saalfate sumatti qaanaa yookaan sitti qaanaanii yookaan si gorfatan.
malee safuu sana cabsitee yaamee wanni baay'ee hin jiru. Fakkeenyaaf qullaa deeme namichi yookiin waan saala isaa wanni jaame saafilatee yookiin miira wanta sana ittiin salphatee ittiin wanni jaamu kan namni ittiin qaana'a malee seerri egaa kanatti wanni miti jechaadha. Garuu gaafa sana dabree immoo hamba keessatti gosoota babal'aa gama gosoota biraatti jira. Uummata kana wajjin jiraatta gaafa waan ta'e cabsite seeratti dhufte safuu bira gaafa dabartu seera sana immoo kan itti ture immoo gadaa. Laasuun amma gosaatitti jira gola amma gosaatitti jira safuuni. Gadaan immoo seera haga heeraatitti yookiin hoodatitti jira. Hoonni maali? Gadaan seera sanaa mala waan safuudhaan booda jiru immoo safuun saduma jiru irratti dabalee immoo gadaan immoo seera irratti turu. Gosti jiru immoo deebisee gadaan irratti ni jira. Akka gosaatitti nama sanaatti gaafatamaan gosa. Akka miseensatitti immoo gosoota garaagaraa kana keessaa namoota adda addaa akkaataa umuriitiin immoo gadaa kenneef. Gosoota 100 keessaa ta'uu danda'a. Garuu garee 5 qofatu jira. Gareen sunis immoo hangafaa qotisoo abbaa fi ilma qabdi gadaa keessatti jechaadha. Olaannaa duraa duubatii fi qadadduu duraa duuba. Qadadduu duubaa jechuun ilma, qadadduu duraa jechuun abbaa jechaadha. Olaannaa duraa duubaa jechuun qotisoo hangafaa jechaadha warra sitti aanan. Amma maatiidhuma tokko deebisee ijaaraa jechaadha gadaan gullaan. Gosa uummata Oromoo kana guutuu gadaa 5 keessatti gadaan tun hangafaa qotisoo qabdi abbaa fi ilma qabdi akkasitti ijaara. Bifa sanaan kan waan safuu irratti seera dabala gadaan. Seeraan booda maaltu jira? Hoonni seerri kan itti sirna itti baasu sirnaan seera itti baasa. Achiin booda hoodatu jira. Hoonni kun maali? Tulluun hooda, odaan hooda, malkaan hooda. Waan maal jedheetti seera tumamte? Malkaan hoodaa, odaan hoodaa hin jiru sana. Hooda sana hoodeffachuu baatte, malkaatti hoodeffachuu baatte. Odaa murte yookiin immoo malkaatti waan hin godhamne tulluutti namni achi taa'ee waardiyaa taa'eetu hooda cabsite kun hooda maal jedhee si gaafatu hin jiru. Hooda kanaaf maaf hoodeffatta? Odaan hooda, malkaan hooda, tulluun hooda, hoonni kun baay'eetu jira. Sanaan hoodeffatta. Waan sana bira dabre hoo sodaa. Waaqa hin sodaatta, warra kee hin sodaatta, soddaa hin sodaatta. Sodaa achitti hin jiru. Kan sodaatan waaqni. Warra ofiitis sodaatan soddaa hin sodaatan. Waaqa hin sodaatan. Kana achi hin jiru. Tartiiba kanaan deema.